maal rafee jira narraa deema halkan sa'a kana maal fayyaan qabdanii xiqqoo mallee maal hajaan irraa qabdi jarri kun rafuu barbaadaa deema ganda kanaa isiniin jedhee bakka bultan hin qabdamoo maal hirriba irraa nama kaastan guyyaadhaatti irra dhabtaasan hojii guyyaa rafanii miti bar guyyaa rafanii guyyaa maal taarree guyyaa baanta kottaa inni saayibii ta'e waan haariyaa jiraata yaa abboo wanni haaromni maal inni wantu haarofti isin nukkaatan yaa jarana wanti haaromni fedhe haa jiraatu hadaraa rabbi gursaa qaba ijji kiyya kun hirriba qofa narraa deemaa rafa ija kee ka gursaa qabu kana gartee ija kee ka waa arguu dadhabee rafuu deemu kana waan haaraa arguu deemaa bara sirraa ibsaan jee bara boru natti himtanii narraa deemaa rafa akkas taanaan nu dhagaika boroo miti ammoo sitti himnaati gaafa guyyaa ji'a sadaffaa ji'a amma keessa jiru kana maarsi jechuudha biyya Dubaayitti sanuu magaalaa Ajman jaamtu keessa akkas yaa saayibii qophii adda Yusuf Damsee fi indaalan gosa Dubaay magaalaa Ajman keessatti qophii adda dhiyaatee jira konsertii cimaatu qophaa'ee siin jira saayibii nam takkaafuuf hin deemu anuu hafee jedhee amma kanatti muu dhuftani kanatti muu firri barraa nakaaftani maali yeroo hunda konsertii jedhanii filaash itti naqanii miimoorii nu dhageessan anuu manatti dhageessan deema san seete saayibii amma ijumatee tan agartee tarabbisi uume tanaan Yuusetii fi Andaalami ijumatee tanaan gartaan si jedhee barsuma dura dhaabbatanii bara isaan bichaadha artistoonni biraatis hedduudhaan jee bara dhugaa jetta dhugaa yaa saayibii kiyya rafiinka yoo mijatte isaa arri maarchii 5 miti awwatti mika guyyaa maarchii 6 ganamaan achitti argamuu qabda boruu ta'ul bariitu tana boruu magaalaa tana siin jenna bara ijuma kiyyaan jira arga ijumatee tana tarabbisii uume tanaan tama bishaanii tanaan gartaan siin jedhee bara galatooma dimsii lana isa deemta duuba ammaa mii bar ganamaa mire hanga bariitu taa'ee ijoollee ijaan arguuf deemu himaraadhee rafa himaraadhee filaashaa fi miimoriin osoo ijoollee teena ijaan arguu danda'u wanni gurra na duuchuuf wanni sammaan gurra na duuchuuf maal dhaqeetima tikeettii muradhee worofaa qabadhee iddoo sanitti argamee ijumaan laaluu qaba. Rafni rafnaati akka ganama kaanee deemnuuf. Isin rafa ganama anuu isin kaasa an balbaluma bira ciisa haga lafti bariitu arachuu ta'a. Hirribaan na jireechaan jirtu. Lakki narraa bade dur na jira amma narraa bade. Qaaxiraan natti jireenya jettu ree. Laa narraa bade qaaxiraan narra hin jiru amma. Narraa bade nagaan bula. Eyon, maal inni kunniin rafanii? Eyon, maal taatan? Maal hafta? Gaa'ee bar. Maaltu ga'e? Konsertiin kaa. Sa'aatii 5 qofatu nu hafe. Kanaafuu uffata uffadhaatii dhiqadhaa kaa. Maaliif balbala irra bulee qofaan? Sa'aatii 5 jettee? Ana hirriba irraa kaastanii kaatanii teessanii raftanii. Ama uffata uffadhaa kaa. Kaa lafaa hundi keessaa. Awaati maraata dhasaa shammuruu moo? Si maraataan ka ana hirriba kaasee ofii rafu. Kai! Kaa! Yaa saayibii. Ganaa bar sa'aatiin 5. Gaa'ee haga qaama dhiqattu haga uffata jijjiiratu. Saayibii dhugaa jedhee. Amma tikeetiin wanta illee nu jalaa kutaati. Xayyaarri nu jalaa balaliyaati. Kaaniitiin kaabaa balu. Deem nam tokko mana takka namni itti nuudhaama uummata nama bilbila ajjima hawaasaa fi waa hundaanuu. Beena nuyaa isaan uffata illee hin godhe kanumaan deemu. Maasaan qabaa bacheedhaa garbuu malee hin facaasu. Akkam jirtu nagaadhaa. Nagaan koo gamanumaan isin haa ga'u. Biyya Dubaay magaalaa Ajman fi naannoo ishii kan jirtan hundi keessanuu qophii korratti akka dhuftanii wajjin bashannantan gammaddan kabajaan isin affeeree jira. Iddoon qophii Ajman Farhat Reestooraantiitti Maarch 6 sa'a 3 irraa eegalee koottaa na wajjin bashannanaa qopheessitoonni gumii aadaa fi seenaa Oromooti sa'a 3 irraa eegalaa baay'een isin jaaladha isin kabajamaa. Ya warra dari gamae infacasina jennani diddani facaftani to daddarare kakuno ya warra dari gamae gadiwa mina jennani diddani gawamtani to
Amaraate kaakuno akka dagaan kenna daaku otoo dagaan keessan daakee midhaan gumbii keessan taa'u midhaan gumbii keessan taa'u akka garaan koo si yaadu otoo garaan keena yaadee hidhaan mudhii keerran taa'u hidhaan mudhii keerran taa'u. Ganaa ni lafa malee lafee addaan hin hiru nutwaa irraa tollee kan nu